Cyrus.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمتوتا في حرقتوتا في نكم لكم بخير في سنة الثانية جرال ران تناسي. كونوا بيا لما فاتي الراس على بلزيز بلزيز بلتركمنا. وان الرجينيس وما تكسر كنيه. أرلي على بلزيز في أبا بلزيز لهم أبو فرنيه. أبا الماتي في هذا الماتي جالسان نكوني. نمني المو في بيا تكتر ركون دندنيه. ويا هجا خنا بولاني انت لسانيس ربي جزاه سفا خفلوا بروان غونو كمنو يو ابارس ابار ربي برا غودن كبجني سلماف ربي جزاه سفا دي بسوان دائما باب تبران تيسوفي مما امتنا سلام تجانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان كبجبتوتا هردفتوتا ويبتوبي جرجرتو بقى جراتني بقى نقال ويتني هر اللي دبنتني جرا خليس رفني قمتا خينيا كان أغرتني وابرا خايانا جنة حال إنه في مجنة عبد العزيز وني هذا الماتي قرا الماتي إرليه الله اللي خليس نددني جنة هنا في هر اللي دبنتني جرا هذا سبونتو تيس تليفونانيس أغرتني قامانيس براتي هفته سوسودتني أغرتني نوتاس غبيسيتي الحمد لله هر أكونو نوجين أغرتني إنمايو أرجماني نوجين تاني تسغبويتني نوجين تاني جرتي كنافيو هاغلتومتو مسلام دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفيدا وتوتا China la web tu jala tu orang tu mesti kisah no kam faya jirin afya ni badan kam naga baga jiratan ni cuba bade kale duhne nani da dumbulle jalan sani aku masana aku be kamu kale salle nu bera turani manguduni ke nagala to mani ar alle refa firato bagara gal chani aku majalan sani ar alle sanu maaf nuti di anna tafakata waan kana waan agarte isan dufani fi waan agarte tawfdi mulle wal man da wanna wal man agarra نوردو فاجي تشوبر باديتي أكاسي ما رح نسبونتو بكم كينيا نتدبنا نتي أكما خليسة دفني هر أنت ناس بكم سنجر راجنا نماتو يو خواليت نماتو يو فواليت نماتو يو أغرتي يونو تهم باوري نام بفني يونو تورين أوبسيني ألاغان نوفن أوبسيتو sa'a banga fade ormi jaballe sajan khanarra khanafu yonuti yok ormatti mucayo tana kenni nukatatu taate bodas hawas nigis wa sinumatu ballesen jan isirra isnumatu ballesen jan khanafu ha Abdul Azizin akuma agarte khalesa rufnet ni agarte wanu masanti dubanne har antanas akuma khalesa titti nuf obsita jinna nuf obsita askara san iftetinin nutu qaman daka nutis yo kadai us katatu taate akma wana aiteti wana dubbatu barbadu san numato yu dubbata numarra khayatta anuma fi ala sabbontu dirra khayatte numatu daka nuf dabatta askara sanille ni ifta motumma agarte ni fita jettu san ni ifta numatu afa wali beka khanafu nu dabaddu sin jedana ni mal jettanati أنا اللي كسمان جت جيران خالي في إنجلترا ده أنا مدا يدابر دون ما توان كنا فرام نجيها تنفيدا أنت تقولين إيجابينيا لفيتينيا خرول الرأي مكمل يتجاهر لين كيول ران جبسني جاني نما تو كرا نجيها تنجلتة سوبيو غرد أسلوب ديبيتي إبرافينا واني هم نام في جنتو وابد ديسي تمالي وان تولجتو دابر دوجة تبتين جيراني haya ganan jette gari wa adaba ya kille haya nan jette beho kono sinta birutana ha nuf gadabatu namni yo nan de me ma hamme samale wani to lanjirtu duga sanifu yo khamana gati nutini isitana oboleti tenya dabaddu akana kasibaso miti jenneni fitti dale sinemene yo nuti amma kasilo to kanatti duga da akana gone jenne isillem ميلا فوتي يوم ملا ديبني أبا بيات تخليني أبا بياه ونما كينان تاني ناسو نكابو إسين تمي ترى الألاتي وان تاني رأول جب وده مكان نوبد ما على سبونتو تيارا جي واحد تو أبصر ما روجا نمني ما قدومان نما كبتشون درجتي جماسي اللي جمانا اللي نما كبتشون درجتي هاتو محمد أيجانت رفيع جودا
maanguddumaan eega dubbii tana nuu qabani isiilleen teen atillee teen mucaan deemellee keen kanaafuu yoo mootummatti illee wal qabsiifta mootummaan kun intala tana hin dhiiftu rakkoo kana boodallee nullee hin rakkanna rakkoo tana hin babadhifnu maslahaan harkaa baafna mucoon tun ammoo akka oduu dhageennutti illee ilma kana ka fudhatte kaleellee ilma biraa fudhatte arrallee ilma kana ka fudhatte isiin dhaaduun isiin wan isiin jettu anuu akka dhagayetti ulii kun illee na harkaa ba'e kana waliin dhabama ta'a malee mucaa kana hin agartanii jette harkaa ol qabdee viidiyoon maayii waraabde kana irratti ijaallee hin agartu waliin dhabama ta'a jette arra yoo dawaa kan nyaachuutu taate yoo agartee ammoo waa ofittuu hiiteetiin ka isii uf fajjartuu taate ilmootana dhabatu na obsisiise malee ani intala akka isii dhiisii dhiira ta'ee abbaa ilmaa ta'ee isirraa fudhachuu dadhabeeti miti shiroo manaan firana bira dhaabbate kana laaleeti malee rakkoo ilmooti ammoo ilma takkaa mana barumsati mana malee gara biraan deemu ka takkaa ijamaa nama biraa ol jedheen beekne ka kitaaba malee waan biraa qo'achuu malee waan biraan beekne sossobdee mana kanaa baafte. Ilmoon namaa ima sobame mucaan haa. Ijoolleedha. Arra harka dhiiga laaqa ilmaan kee guddifadhatu sadarkaa kanaan arra eege malee Samiiraa irraa fudhachuu ilmooti ya dadhabbiif miti. Waan kana waan taateef jecha yeroo guddaa haadha mana kiyyaallee arra dhageetti bor dhageetti jedheetiin dhoysaa ture cinqamaa ture haga obsa qabu kan isiin obsan qabdu. Ganama galgala ilmootii jettee fiidee ganama fiidee mana dalagaa mana namaa deemtu achirraa fiidee nyaate muundhuune ilmaan sadii jira mana kana keessa ilmaan sadii sanii fiigaa jirti jechuudha. Isii akkas taatu har'a inumaayyuu lubbuu isii tunuu hin jiraattu jechaaf isii dhoysaa ture. Kanumarraan ka'eetiin dhaaduu isiin deeggadda dhaadattee irraa ijoolleen maan osoo olii gadootu viidiyootti garsiiftee guyyaa kalee qofa waa takkaa lama hin dalayne jechuudha. Waa hedduu laaqaa oolte waa hedduu wannoo fiigaa oolte. Eda mana kana hin bulleen. Manuma kana hin bullee jechuudha yaa'ii ibidda isiin mana kanatti argisiisa. Nama fuula nagaa namni mana galaa namni yoo mana keessa yaa'in jiraatte mana fittuu galuu hin fedhu. Tana hunda fidde ammaan tana Samiiraa tana nagayaan. Samiiraa maa lagee maa saada. Isin jechaa mana lagee saada. Isin yoo jiru mana kana seena. Mana kana seena. Ilmoon diyyaan qalala bulu jechuun safaataa miti bara. Abdulaziz mana kana bee guyyaa meeqala jira. Mucaan kun eessi jira kun jeen ijoollee biraan bulu naan jee mucaan kun eessi ijoollee biraan bulu naan jee amma immoo gatta kun sabboonaan ummaa ta'e dhageessee waan Abdulaziz waan haboo irra goone irra dalagne naan jee ijoolleen haboo itti haboo beekti wajjin nyaanni wajjin ni godha akkatti jaarsasii hadur kanaa miti kan mucaa obboleetii haaruuti miti hadur nuutu hanni Samiiraa haadha abbaa ta'an nuutu heerumsiise intala bakka nuutu dalagne han ammaan tana anamni mucaa kiyya haaruullee naan barbaadin isinillee naan barbaadina anaatu barbaadate mucaa kiyya tolba isiinuu rakkoo qabdi rakkummaan daa'imatti sii faldetu isiin rakkoo qabditi isimatanaayyuu nama godhatanii dhaqanii maal rakkoon sabiyyii isii barbaachisiifte sabiyyi miidhagte bira teessu maali ta'irraa baranii bara telefoona hiyyallee ittiin bilbila telefoona hiyyallee irraa hawwattee jirti saada irraa hawwattee jirti akka irratti hin buune booda akka irratti hin buune mucaa hiyyallee hiite hidhe jira mucaa hiyyaa hidhe jira anam moggaa akkana jedhu kana sanutti firooma keenyatu dhiiga keenyatuyyuu tokkoo miti jechaa shakkii qabdamoo yoo ati teetteetiin anaa fi haati sabboontuu har'aynu kataatu taate waan ati dubbattu waan ati godhuu dandeessu san nutu isinin gootan jetteetiin nurra shakkii qabdamoo mee maali mee haala maamma kee gara geessee hanqana tursiisuun kee kunuu haala kanaafan dhugaadha haala ni fudhadha tursiisuun ilmoon xiyyateeti ni fudhadha dhugaadha ilmooti hanqana irraa ilmoon jiru irraa turuun tunuu kana kutu dargaggeessa maamatti dhugaadha siifi haarullee walii galtanii waan galtan mucaan yaa'ee bitee haaruu haflattu guutumatti hin barbaadu tamam haaruu haflattu waan sin jechuu barbaadu waan sin jechuu barbaadu wanti haga aana tursiise telefoona isii ka agartee isii na jalaa kaasuu didde ni bu'aa na jalaan kaaftu ni bu'aa na jalaan kaaftu manan beeku tanatu na tursiise malee jaaladheetii miti garuu anaaf yaati sabboontu yoo kadha kataatu taate anaaf turu bannee tamam Oromoon safuu qabnuuti santu ilaamaa jiru Samiiraa mucaa yemmuu dhaqee irraa fudhachuu wallaan ilmooti yaa maamma karaa naa bana ilmooti yoo isiin didde haaruu fudhattee mucaa yaa'ee jirtu ati anarratti anan amantuusa mee maamma akkam jeesii ana sabboontu shakkii mee dhaqaa saada meera bisu haaruu hafurattuu dur jirti yaani kan isii dhaqee asirrattu hayi intalo fayyaan qabduuti intalo ijoollee daa'ima barbaaddachaa jirti ana maal naamooti isii na fide baay'ee isarraa jaalaattee duruma isa fudhatiiru duraan kira kiyya maarraa kiyya ji'a wal keessa nu fide amma saloon gara galtee mana hunda keessa na beekteeti mucaa kiyya fudhatte
amma mee wanti ani isin jechuu barbaadu hayyee wanti ani isin jechuu barbaadu Okkuna asiin karaa akkana deema siin jee saa eessa deemta eessa deemta jechuudha tursan. Mucaan dubbisinati. Mucaa egaa hin dubbisin mucaan bubbulee jira waan taate. Ijoollee biraan buna naan jee abbaan fagunan. Mucaan akka gaafa iidati. Maame naa dhaggeeffadhu habiibi. Haadha Abdulaziz. Amma laal nuti kasiin jechaatiin hin jirru guyyaa tokkoo fi guyyaa lama nuu kenni jechaatiin hin jirra malee ilmoo kan kee hin barbaadatin siin jechaa hin jirru. Yoo laal yoo ka agartee nutis akkuma amma jirru haadhaa fi haati sabboontuudha ineetiin kan irraa dhabnu kataatu taate agartee nutillee gara seerattiinis taate humnaanis taate isi wajjin jirra isi wajjin barbaanna jechuu ilmoo keenya walumaan gara hundaanuu isi wajjin barbaanna kanaafuu guyyaa lama qofa nu obsi. Guyyaa lama siin kanu maama kiyya. Hayyee. Guyyaa lama siin kanu. Nyaanni ni nyaatu bishaan dhuguu irra gaddeeman jiru. Imcaan ilmootii yaaba. Dhugaa keeti. Dhugaa. Adeega bishaanii afaan nan seenne nyaanni afaan nan seenne ilmootii yaaba. Abbaan asitti ilmoo as keessa jirtu. Mucaa as keessa jirtu. Bakka kanaa deeme nama biraan buloyyeen na bilbile nama biraan buloyyeen kanaan jeetiin ansan wajeetiin ala buleetu hin beeku mucaan kee takka amma madarasaan isaa ga'ee jira saada. Madarasaan isaa ga'ee jira. Irra rakkatee barin illee waan musin jechuudha. Oma sinjuu dhabee bara. Mucaan kiyya oomuma itti godhame itti godhe malee mucaan kiyya kanaan turu saada ni beekta. Bara jiran waan jiru wallaalee namni waan mucaa takka haala buleen beekne hogguu manaa dhabnu isii tanaan maal jedhe jaran wanni isin dhaamadhamma wanni dhaamsaa wanni isin dhaamadhu guyyaa lamaan haa obsitu ani isaa mucaa kiyya qufaa miti bultiillee dhabaa jira bultii tiyyallee dhabaa jira akka gaafa dhageettee kalee malee deengatti dhageettee gaafa sanitti mana kana galaan jiru jechuudha. Maal ilmoo tiyya fiddu malee mana kana irratti hin galtu jetteetiin manaa bahee jechuudha. Ilmoon mana kanaa baate eenyu afaan walii qajeelaa. Ala ka jiru kanallee isin maal tunuu badaa maal ta'itti aartee maal ta'itti yaada biraa keessa jira. Akkanatti bulee akkanuma dalagaa namaa deemaa jiru. Waan kana waan taateef. Kalee gara namaa hin deemu. Irraa fudhatina. Jabaan rabbi si jabeessu garuutu yoo isin tolaan didde hara isin dhuftee illee lulleen duuba jira beekodhammaa. Saadaa yoo garuutti waan kana wanni halli garuu baattan anaatu halli godhata. Walaa mootummaa walaa jinillee biti anaa sabiidha. Akkuma wal dhufneeti ilmooti irraa fudhadha. Ana sabboontu. Harka wal dhufne. Maammas kana qofaan. Rakkoon mana kiyya kana seentu kun mana eenyumaan fuusee nuuf deemti. Beekama. Intaloon har'a mucaa gaaf duraa fudhatte obboleettiin xiyyateetti fudhatte Faarisiin. Kalee Abdulaziz fudhatte. Borabboo mana biraa qaata irratti xiyyeeffattee jirti. Biyyarraa deemaa jirti. Intaloon fayyaan qabdu doktara wayii taate deemtee ijoollee deddeemtee lallaaltee ijoollee fuula bareeda keessa deemtee jalaajanii jirti. Kanarraan ammoo mee namnummaan fayyaa qabu yara rabbi sodaa natti murteessa namni fayyaa qabu ilmoo fayyaa dhaqee fudhatee kiyya namni namaan jedhu jira ilmoo abbaan dhalee guddisee sadarkaa kanaan gahe. Sadarkaa kanaan gahe biyya ormaa keessatti. Biyya ormaa keessatti eenyuun narraa fuudhuu danda'a. Eenyuun narraa fuudhuu danda'a. Ufiinna jala deemee gahe. Eenyuun narraa fuudhuu danda'a. Barsanuu ufiinna jala deemee. Ni yaadatti naan jedhe. Kabajaan namatti ulfaata malee iji namni dirqamaan waa wal godhu namatti ulfaattu ati ammaan tana akkuma nurratti dhiiftetti nuti iji nama biraatillee dabalanneeti. Waan kana Samiiraan namatti hojjettee mucaa kiyya fuutee mana sii galfattee akka mucaa kiyya akkanaan godhee sin ilaalachuusan ani dhugaa'uudhaatti hin fakkaatu. Garuu isiin dhugoomse isin amma eega boru jettan boru isiniin maal eeggadhaa ta boru achi obsa isinii obsa midhagdeetiin jira jamaa maqaa isin lachuu obsa midhagdeetiin jira dhiifamallee narraa taa'adha ilmoo kiyya borutti yoo naaf itti naala wasaadha ta boru achi arraa miti boruu fi taa'ee isin jettan kana qonnaan ta'u bileessa miti. Maarree bareeddu galatoomi. Maarree haadha sabboontu nutilleen kaleessumayyuu hogguma dhufnuyyuu jalqabu duraatti hogguma dhufnuyyuu warra kabajamaa bira dhufne warra kabajaa namaaf qabu bira dhufne haa galatoomanii waan agartee nuti itti dhiyeessine waan agartee nuti gaafanne argadhaa nu jedhan nu biraa hin dhabina nu jedhan maarree galatooma umrii dheeradhaa wayyoomaa jennaan rabbiin agartanii insha Allah dubbii amma kaatitanallee rabbiin nu qabbaneessee bishaan itti nu naqee mucallee nagayan nuuf haa baasu. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota kiyya akkuma beekamu kun nuti antana wanti nuti wal geenyeef waanuma kana akkuma durarraa eegalle amma haati Abdulaziz fi abbaan Abdulazizis dubbii nutti kanataniitiin jiranii guyyaa tokkoo fi lama keessatti waan keenya waan agartanii yoo nu hin argine kataatu taate karuma agartee seeraa saniin nuun jedhan. Nutis hayaa'ee yoo agartanii guyyaa hanganaa keessatti isiniif kan hin argine kataatu taate dhugaadhaan nutuyyuu isin duuban jirra jenneeni
akkana tan irraa arganne kabajamtoota hordoftoota weebtuubi akkasi haadha sabboontumaan dhaamatte. Aldeenni haa galatoomanii haganayyuu nu dhaabbatanii haga isin nu argitanii isiniin eeggadhaa guyyaa kana keessa jettee haati ilmoodhaa kana namaan jechuun waan guddaadha waan jabaadha namni if mara dhaabee ilaala. Haati ilmoodhaa hayyee isin eeggadhaa jechuun isitu haa kabajamanii haa ulfaatanii rabbiin ilmoo isaaniitillee karaa nagayaatiin intala harkaa haa baasuufiin ja'a. Amiin. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ammas osoo lolleedha harki aare miskiinaa jettu Oromooni otoo aarree lollee silaa harka kana wal guuree bakka isin jirtu akka isaan laallee dhayneelleedha waatu bade malee waan tolaan jirtu. Dhugaa. Karma nagayaatiin karma tolaatiin illee tolchina jenneeti rabbi sinaan milkeessu jaaduu nu godha. Akkuma isaanii kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa warroonni chaayinaala weebtuu jala jirtanii fi warroonni daawwataa jirtan hundi keessaniyyuu akkuma maanguddoonni nuun jedhanii wanni goonu takka hin jiru dhugaadha. Wanni isaan illee dhufanii dhaabbadhaan nuun jedhaniif waatu badaaf uuma tolchinaaf nuun jedhan malee waa hammeenna biraatiif yookaan immoo isii saffira godhatanii nu hammeeffachuuf osoo hin ta'in jiddumatti ilaalleetiin akka lubbuu mucaa sun illee baraaramuuf waan kana goona jedhaniitiin nutti dhufanii akkuma nu agarteetiin hayyee isin eegganna jenne isinillee walumaan eeggannaa nu qofaa miti warroota agartee daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyyaa hunda waliinuu isin waliin guyyaa gaafa isaan beellamatti nu qabanii isa walumaan eeggannaa waan itti dhufuuf jiru ammoo walumaan itti tarkaanfannaa isinillee gama kiyyaan akkana hordoftanii du'aa illee akkana gootanii jechuu barbaadeeti.